أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبوليان كي كان إسلاما كقالي جالتمو ديراب دبرتي بكجرتن هندتو نقاف رحمن ربي سنبرا هجراتو قرصة تكيس محاضرة كان لبوك يدرا يادتشيسي اسن الله يادتشيسو gorsa suuraa asrii keessa jiru suuraa asrii suuraa gabaabaa kana keessa gorsachi keessa jiruu fi yaadachiisachi keessa jiru bu'aa suuraa kana keessa jiru irraa dubbataa jira viidiyoo lamman dabarte keessatti dubbadhe viidiyoo sadaffaan irraallee gorsuma suuraa asrii kana keessa jiru irraa dubbannaa jechuudha maaliif suuraan kun suuraa ajaa'ibaati suuraan kun suuraa haalaan gabaabaadha gabaabina keessaa lammaffaarra jira jechuudha quraana guutuu keessaa kan isarra gabaabaa suuraan isarra gabaabaa suuraa inna a'axaynaa malee jiru suuratul kawsar santu isarra gabaabaadha jechuudha suuraa kanarra garuu gabaabinuma isaa kanaa waliin gorsa hedduu akka inni qabu viidiyoo ammaan duraa keessatti dabarsee jira jechuudha ammallee suuraan kun kan namni hundinuu affazee nu hundinuu haffaznee jirru yeroo salaatullee wal asriidhaan salaannu jechuudha namni hedduun wal asriin salaatanatti qabiide jechuudha maaliif gabaabaa damnee salaata keenya fixuu feenaa wal asriin al-insaana lafii khusur jennee finnee damnee salaata keenya fixuu feenaa jechuudha kanaaf namuu wal asrii kana yuuz godha jechuudha wal asriin kan namuu beeku jechuudha garuu gorsiisa keessa jiruu fi faayidaan isa keessa jiru hedduudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala asriidhaan kakate taayimiidhaan kakate yeroodhaan kakate yeroon kun yeroon maal ta'u nu agarsiisa yeroo barbaachisaa yeroon kun waan barbaachisaa ta'u nu agarsiisuuf rabbiin subhaanallah ittiin kakate jechuudha osoo ati bakka hamtuu jirtuu aduun sitti hin dhihin jechuudha waan as keessa jiru gorsi as keessa jiru si'ii bakka hamtuu dhaabbattu aduun sitti hin dhihin malaayikaan du'aa sitti hin dhufin jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal nuun jedha yaa ayyuhalladhiina aamanuu ittaqullaha haqqa tuqaatihi walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun yaa warra rabbitti amantan nu amanu yaa mabar warra islaama nuti warra laa ilaaha illallah qaban jechuudha warra dhugumatti laa ilaaha illallah qabate rabbi nu haa godhu isaan sana yaame rabbiin maal jedhu nu yaame warri rabbitti amantan rabbi sodaadhaa dhugumaan dhugaa sodaa rabbii sana sodaadhaa isinii muslimaa malee akka duuti isinitti hin dhumne isinii waan islaamaarra jiru malee akka duuti isinitti hin dhumne isinii waan khairii waan islaamni itti isin ajaju waan amantiin islaamaa isinirraa jaallattu malee isinii dalagaa jirtu malee akka duuti isinitti hin dhumne akka jechuun maal jechuudha yeroo hunda diinii islaamaa waan islaamummaan sirraa barbaadu dalagee jechuudha yeroo duuti sitti dhuftu hin beektu meeqatu rafee jechumaan kute jechuudha kanaaf suuraan asrii kun suuraa haalaan barbaachisaadha jechuudha gallallaalanii irraa gorsa fudhachuun rabbiin subhaanahu wa ta'ala eega kakate maal jedhe innal insaana lafii khusr ilmi namaa hundinuu khasaaraa keessa jira khasaara jechuudha ilmi namaa khasaaraa keessa jira eenyu warri khasaare kun rabbiin maal jedhe qul innal khaasiriina alladhiina khasiruu anfusahum wa ahlihim yawma alqiyaama jedhi yaa muhammad warri dhugumatti khasaare walla lubbuu isaanii khasaaranii lubbuu isaanii hongeessanii ahli isaanillee hongeessantu isaan sanatu dhugumatti warra khasaareedha malee namni dhalaan irra ijaaba uffattee rabbii see sodaattee qaalii jaarsa see gootee xa'aa gootee salaata see salaattu hin khasaarre jechuudha maaliif har'a ogguu namni ijaaba uffatee ijaaba akka rabbiin barbaadetti uffatee deemu booddettaftuu takkiisa seenta warri kun warra akka ummata akka kana waan amata meeqa duriitiin deemtanii isin jedhan jechuudha takkiis gariin maal aadaa arabaatiin deemtaa isin jechuudha maali kun hin baran qaroomtanii isin jechuudha qaroomina immoo miti beeki innal khaasiriina je rabbiin khaasirtoonni warri hongaaye warra karaa areeda dheeressee takkiis masjida rabbiitti deemuu miti maaliif ilmi namaa kun yeroo garii nama darasaa kana ogorgu ma deemeen dalagantu maal akkasuma waan wantaanetti lakkaachuu darasaa kana rabbiin maal jee lakki isaanii miti jechuudha warra kitaaba qabatee deemuu miti warra salaata rabbiitti deemuu miti dhalaa ijaaba uffattee deemtuu miti warri khasaare akka ummanni yaadu sanaa miti namni maal yaada beektaa nama duniyaa hin qabne khasaaraatti yaada namni nama dalagaa bareedaa hin qabne khasaareetti yaada namni dhalaa gootee akkasitti namni meeqa itti na haasofne kana kan ijaaba seeffattee nagaadhaan niqaaba seeffattee nagaan deemtu kana nurraa dhiis akka waan booddeettaf tokkotti ilaalamte jechuudha rabbiin maal jee ilaala dubbiin akkasii miti jechuudha qul innal khaasiriina jedhi yaa muhammad warri khasaare warri hongaa'e eenyu yoo jettan
الذين خسروا أنفسهم ورا لبو ثاني خسارة ورا لبو ثاني هونجز ورا لبو ثاني خسارات تقلشة هم تدلقون قال ربي تدوران بك ربي نجالن أبجوران كروم نجراني بك فرن أبجو دانس وان رادو بتة وان راديف تون قبض جوري يا بوليان كي والله دبين أكنو تيانو كنامي تجور ربي سبحانه وتعالى ما ننجر أجر دبين أكا إسان جران كنامي تي ورّي هونغاي أينيو جنان ورّا لبو ثاني هونغي سيام تدلقون أما اللي أهلي ثاني اللي هونغان جتشور أهلي ثاني اللي خسارن جتشور المان ثاني ورّا ثاني خسارن جتشور وفي اللي خسارني مالي بري إمام ميتي أتيبام مناكم بر إمام منا كيتي هاري منا بر إمام منا سيتي ورّي سيكنا دوبان كو بر سيما جلايد أثاني ديمو إسا جلايد أثاني ديمو وقوات يوفيك دقرأ بدأ جهنم واني بدأ جهنم تسيكيسو دلد ورّي دوبان كو كمال دلقان سوما جفانا كجلادي من جتشور أتوفيك كسارتي ilmaan kees kasaarsite warra sanatu warra khasaare malee warri maqaa rabbii dhahu warri masjiida rabbiitti deemu warri dhugumatti rabbii isaatti amane isaanina warra hongaa'e miti jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala alaa dhaalika huwa alkhusraan almubiin sun khasaaraa waa tokko isa booda khasaaraan biraan jirre khasaaraa dirree baatu kan ta'e warri jarri sun warra akkasiiti nun jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra akkasiiti jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala innal insaana lafii khusrin ilmi namaa kun akka jirutti walumaa galattu khasaaraa keessa jiranii warra rabbiin keessaa baase qofa malee rabbiin warra afur keessaa baase jechuudha warra waan afur qabu hundinuu khasaaraa keessa jira warra waan afur qabu malee jechuudha warri khasaare kun eenyu wal mubtadi'u fi diinillaahi khaasir namni bid'aa dalagu namni waan haaraa diini rabbii keessatti waan ergamaan isaan dalanne dalagu sheebaluu dalage sheeka kiyya takka jedhe waan ergamaan rabbii jedhu dhiisee bid'aa waan bid'aa moolidaa fi bakka hin taane dhaabbatuu fi waan shari'aa keessa hin jirre dalagu diinii keessa fidee naqu sun khaasira jechuudha sun nama hongaa'edha khasaara lubbuu isaa khasaaraa keessa buuse jechuudha wa ahlu ribaa khaasiruun warri ribaa nyaatan warri mana ribaa bitatan warri makiinaa ribaa bitatan warri ribaadhaan jiraatan warri ribaadhaa wajjin diil godhan warri ribaadhaan dalagatan khasaaran jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan sana jechuudha warri khasaare warra kami warra ribaa halaal godhatee ribaadhaan dalagatu jechuudha wamustabixuu dimaa warri dhiiga namaa dhangalaasan halaal godhatanii dhangalaasan dhiiga namaa aangoodhaaf jecha dhiiga namaa lafarraa dhangalaasan siyaasaadhaaf jechuu dhiiga namaa lafarraa dhangalaasan nama walitti diranii dhiiga namaa lafarratti dhangalaasan warri dhiiga namaa dhangalaasan isaan sun warra khasaare sana jechuudha wahaatikul a'raadi khaasiruun warri maqaa namaa balleessan hamtuun waan hin taane nama dubbatan nama hamatan nama duba deebanii maqaa namaa balleessan abaluun sun akkas nama waa tokko quban qabne isa duuba deemee namni barhamata maqaa isaa balleessa jechuudha warri akkasii sun warri maqaa namaa balleessan warri arraba isaanii ummata islaamaa keessa gadhiisanii ummata islaamaa arraba isaaniitiin lafarraa dhukkee irraa kaasan khaasiruun warra hongaa jechuun warra sana jechuudha وآخذ أموال الناس بالباطل خاسرون ومطلق ألسنتهم في الباطل خاسرون warri arraba isaanii baaxila waan cubbuu waan hin taanetti gadhiisanii zikrii rabbiin goone bakka taanetti waanuma hin taane haasan waanuma baaxil waan hamtuu haasaan khasaaraan jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan sana jechuun warri khasaare warri rabbiin as keessatti innal insaana lafii khusrin ilmi namaa khasaaraa keessa jira kan rabbiin nuun jedhu warra ladhaa imaanaa minyaa imaanaa nagarre khasaaran warri hamtuurraa hin dhorgamne khasaaran warra sana jechuun warri khasaare warri immoo khasaaraarra nagaa ta'u warra kami viidiyoo itti dhufu keessatti illa alladhiina aamanu warra rabbiin keessaa baase qofa malee warri kun hundinuu khasaaraa keessa jiran warri rabbiin keessaa baase sun eenyu warra waan afur qaban jechuudha waan afur qaban haalaan laafaadha jechuudha waan afur yoo qabaatte warra khasaare jalaa nagaa warra khasaare keessaa baate jechuudha waan afur kana yoo hin qabaanne ati warra khasaare keessa jirta jechuudha waan afuran khasaaraa jalaa rabbiin ittiin bahan jedhee warra kana qofatu khasaaraa jalaa baha jedhe rabbiin nuun jedhe sun afuran sana
viidiyoo ittaanu keessatti walitti deebinaa arraaf asuma irratti dhaabnaa warra hongaa'u rabbi nun godhin warra ofillee lubbuu ofii hongeessee bakka hamtuu dhaabbatee bakka silaa rabbiin dhaabbatinaa jedhe dhaabbatee lubbuu isaa hongeessee faamilii isaa ahli isaa illee hongeesse rabbi nun godhin warra ofiillee hongaa'ee ahli isaa faamilii isaa illee hongeesse rabbi nun godhin warra milkaa'u rabbi nu haa godhu rabbiin subhaanahu wa ta'ala inni danda'aadha imaana dhugaa taqwaa dhugaa kan guyyaa borii isa duratti nagaa nama baaftu rabbiin nuuf haa kennu yaa rabbi nuu kennati yaa rabbeeti warra quraana kee kanaan gorfamu yaa rabbi nu godhi quraanni kun gorsi inni kee gorsa quraanni jechuun gorsa jechuudha gallalaaluu qabna kanaaf suuraa kana keessa wanni jiru gorsa ajaa'ibata jechuudha yaa rabbi quraana kee kanatti warra gorfamu yaa rabbi nu godhi yaa rabbi nurraa qeebali ibaadaa keenya xiqqoo nu dalannu yaa rabbi nurraa qeebali dilii keenya guututti irra nuuf kuti yaa rabbi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliin والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته